Oromiyaa keessatti duudhaa ganamaatti gargaaramuun murtiin haqaa kennamaa jiru hawaasaaf boqonnaan huumu guddaa ta'uu himame. Mootummaan naannoo Oromiyaa fayyadamummaa hawaasaa damee hawaasummaan mirkaneessuuf hojii hojjechaa jiruun mana murtii aadaa hundeessuun hojii haqa hawaasaa tiksuu hojjechuu irratti argama. Mana murtiilee aadaa hojiiwwan hojjechaa jiraniin milkaa'inni abdachiisaan argamaa jiraachuu isaatiin walta'iinsa ministeera aadaa fi ispoortii fi biiroo aadaa fi turizimii Oromiyaan naannolee koree dhaabbii hawaasummaa fi fayyaa bakka bu'oota uummataa fi bulchiinsota magaalaa Finfinnee fi Dirree Dawaa irraa walitti dhufan magaalaa Mojoo fi godina Shawaa Bahaa aanaa aadaatti daawwachuun muuxannoo qooddataniiru. Mana murtii aadaatiin alattis industiriin godoo dargaggootaaf carraa hojii uumee jiru magaalaa Mojootti daawwatameera. Manni murtii aadaa duudhaa ganamaa irratti hundaa'uun kan wal dhabe haqaan waan araarsuu fi jibbiinsa hambisee hawaasa tokkoomsuu keessatti qooda guddaa qabaachuu jaarsoliin hojii kanarratti hojjechaa jiran dubbataniiru. Manni murtii aadaa kun baay'ee tokko fooyyama fide dhugaa duraan awwaalamte hunda ifatti baase irratti kan waggaa 20 meeqa lakkoofsise hunda kan dhokate hunda ifatti baase. Abukaatoodhaa gazzaban bituu ragaa olii gadi oofuu barreeffama adda addaan kaffalu callisee dhugaasaa mana murtiitti dhiyaatee dhugaasaa fudhatee gala. Kanaaf adda isa godha kun uummata Oromoo aadaaf duudhaa isaatti kan deebise waan ta'eef noonni kun jajjabaatee karaa fuulduraatti lafa qabatee mootummaanis warri milaachisu hunduu dhugaa kana lafa qabsiisee kan deemu yoo ta'e faayidaa akkanaa waan qabuuf baay'ee irratti hojjechaa jira jechuu barbaadeeti. Manni murtii aadaa rakkoo hawaasa keenyaa hundeerraa furuun hawaasichi saaxilamummaa xiinsammuu fi qabeenyaarraa bilisa ta'uun baasii tokko malee haqa isaa qe'eessaatti argachaa jiraachuu hooggantuun biiroo aadaa fi turizimii Oromiyaa aadde Jamiilaa Simbirroo qoodinsa muuxannoo taasifame kanarratti dubbataniiru. Baasii baasuurraa deddeebi'uurraa fageenya deemuurraa ragaa sobaatiin dhugaa fi dhabuurraa hafee jira jechuudha. Kun bu'aa guddaadha. Mallaqa baasuu olitti ammoo hariiroon hawaasummaa tokkummaan uummata keenya dhaloota dhalootatti darbu waan guddaadha jenneeti kan fudhannu. Kana naannoleen biraatis muuxannoo fi bu'aa Oromiyaa irratti dhufe kana qoodachuu qabu. Biyya waliin qabna, biyya waliin qabnu kana ammoo waliin haqni uummataa eegamuu qaba. Bakka hundattuu aadaa qabaniin muuxannoo kana fudhatanii ijaarratuu qabu kan jedhu ministeerri aadaa fi ispoortii muuxannoo kana naannolee biraatiifis akka qoonu dhugummaa hojii kanaatis gadi bu'anii yeroo tokko tokko waraqama qofarra waan jiru namatti fakkaata. Abbootii gadaa haadholii siinqee hawaasa tajaajilamaa jiru qabatamatti godina Shawaa Bahaa akkasuma magaalaa Mojoo irraa magaalaa Bishooftuu keessattis piroojeektii gama aadaa fi duudhaa uummata deebisuutiin hojjetamaa jiru daawwatanii jiranii kun akka muuxannoo guddaatti nu ammoo hojii kan caalmaatti hojjechuu qabna jenneeti kan fudhannu. Aadaa cabee duudhaa ganamaatti deebisuuf karaa ammayyummaa waliin tarkaanfatuun haaromsa aadaa taasifamaa jiraachuu aadde Jamiilaan heeranii beekumsa xabboo hawaasa keessa duraan jiru baasanii beeksisuun tajaajila nageenyaa misoomaa fi dinagdeef oolchuuf hojjetamaa jiraachuus himaniiru. Qabeenya aadaa duudhaa fi seenaa Oromoo caalmaatti beeksisuun dinagdeetti jijjiiruuf Finfinnee dabalatee godinaalee Oromiyaa fi magaalota irratti manneen barnootaa aartii fi godambaan ammayyaa qarshii biliyoona 8.7 ol ta'uun ijaaramaa akka jiranis ibsaniiru. Ministeera aadaa fi ispoortii aadde Shaawit Shaankaa daawwannaa kanarratti haasaa taasisaniin Oromiyaa keessatti hojiin mana murtii aadaa fi haaromsa aadaan hojjetamaa jiru hojii fakkeenyummaa qabudha. Hojii gaariin kun naannolee hundatti akka babal'atu irratti ni hojjanna jedhaniiru. ሁለንተናዊ የአገር ብልጽግና ጉዞ በፍጥነት እውን ለማድረግም አገር በቀል እውቀቶች Adeemsa badhaadhina guddina biyyaa hunda galeessa ariitiin dhugoomsuu fi beekumsi xabboo biyya keessaa baay'ee murteessoo fi faayidaa kan qabanidha. Duudhaalee aadaa Oromoo keessatti argine kan naannolee birootti kan babal'atan goonee keessattuu iddoo garaagaraatti maqaa garaagaraan salphumatti sirna walitti bu'iinsa ittiin hiikan ni jira. Sirna jaarsummaatu jira waan ta'eef sirna jaarsummaa mana murtii aadaa naannoo afaaniin garaagarummaa qaba malee keessumatti walitti bu'iinsa karaa nagaan hiikuu fi furmaata itti fufiinsa qabuu fi nageenya abdachiisaa fiduu fi beekumsa xabboo akkanaa qabaachuu jildeessuu fi naannoo tokko gara naannoo biraatti babal'isuun faayidaa guddaa qaba. Nutis sadarkaa kanaan muuxannoo kana wajjijjiiraa jirra. ማስፋት ትልቅ ጠቀሜታ አለው። በዚህ ደረጃ ነው እኛም ተሞክሮ ልውውጥ እያደረግን ያለ ነው።
nageenya mirkaneessuu keessatti hojiiwwan aadaan walqabatanii hojjetaman bu'a qabeessa ta'uus ibsaniiru. Daawwannaa kanarratti namoonni argaman waan daawwatanii fi muuxannoo argatanitti gammaduu isaanii dubbataniiru. በተለይም ለረጅም ዘመናት አባቶቻችን ይዘውት የመጡ waggoottan dheeraadhaaf aadaa rakkoo wal dhabdeettii kan beekamtii mootummaa argatee hawaasaaf tajaajila kennuusaa waan argeef baay'ee gammadeera. Manneen murtii aadaa karaa qindaa'een hawaasaa murtii haqaa kennaa jiru. Manneen murtii ammayyaa kan hanqatu guutaa jiru. Kan arguu kootti baay'ee gammadeera. Haaromsa aadaa fiduun aadaa beeksisuu, aadaa ammayyeessuu fi faayidaa aadaan gama dinagdeetiin qabu irratti hojiin hojjetamaa jiru gaariidha. Oromiyaan misooma aadaaf xiyyeeffannoon kenne muuxannoo guddaan kan irraa fudhatamudha. Dhaabbileen ciccimoon giddugalli aadaa gurguddaan ijaaramaa jiru. Xiyyeeffannoon aartiif kenname biftuu Oromiyaa ilaalleera. Kanaafuu muuxannoon as jiru naannoo keenya dabalatee bakkeewwan በኪነ ጥበብ ዘርፍ እየተሰጠ ያለው ትኩረት በቢፍቱ ኦሮሚያም ተመልክተናል። ስለዚህ ይሄ ለኛን ክልል ጨምሮ ለሁሉም ክልሎች ተሞክሮ ይሆናል ብዬ አስባለሁ።